كتاب 40 حديث دقدامي توقفا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. الحديث حديث 21 دقدامي توقفا. عن أبي أمر، أبا أمر الرأودي فمي، وكيل أبي عمرته، أبا أمرات اللي جرمه، سفيان بن عبد الله الثقفي. سفياني إلما عبد الله كتئه الثقفي والرسقفيتي رضي الله عنه. الله نسر رجالته قال جده، قلت جده جده أبي أمر كن يوكان سفيان بن عبد الله كن جده جده مال جده يا رسول الله يا إرجما الله، قل جدي لي أنا جدي في الإسلام، إسلام ما كان كيست، شريعة إسلام ما كان كيست نانجدي قولا جتشا لا هن أسأل غافني، لا أسأل هن غافني عنه جتشا سنرا أحدا نما كل غيرك سمالي. جتشا أن إسلام ما كان كيست سمالي نما برا هن غافني مين أنجل نحمي جديني. جتشا تيما جتشا ولك أبتا جتشا جامعة تأي جتشا كسي مين أنجل أجل النبي صلى الله عليه وسلم. قال نجل النبي صلى الله عليه وسلم قل جدي آمنت بالله الله أمني جدي ثم استقم إرقسي قد الآبد جرانين. رواه حديث كانوا ديسي جرا مسلم، إمام مسلم تو ديسي. إن شاء الله إبسا حديث كانا تقو تقو ران وجينا إلى اللو يا وكم يرو دربي دباني مكانا كفان رباتي صديق ودام جنة تقو كنيا دا تقو لقبا صدفان اسمي دا. كنيا جيچوني أبا إبالو كجراني وامني دا. لقبا جيچون maqaa faaruu himuu yookaan maqaa arrabaaf jedhanii namatti baasanidha. Kun ismiidha, maqaadha. Haala sadiin kanaan qoodama. Abii Amri ka jedhu kuni maqaan isaa kasirriidha. Maali? Sufyaan ibn Abdillah jedhama. Garuu abbaa eenyu jedhamee waamama? Abbaa Amrii jedhanii waamani. Hayyoonni biroo abbaa Amraa jedhanii waamani. Lamaan keessaa tokko shakkitu jira. Yaa'u maqaan isaa garuu Sufyaan ibn Abdullah jedhaatiin qabadha. Ittaan suudhaani jecha cimaa tokko gaafate Nabii sallallahu alaihi wasallam. Gaafii cimaa fi deebii cimaatu deebi'eef. Innis maali? Islaamummaa kana keessatti wanti cimaan waan nabiyyiin deebisaniif kana. Innis maali? Tokko Allahitti amanu. Lammaffaan istiqaamaa qabaatu kan gadi dhaabannaa qabaatu amantii san irratti. Amantii ka jedhamu maali? Qalbiidhaan dhugoomsuu, dalagaadhaan agarsiisuu, akkasuma qaamaanis qalbiidhaanis bakka qaamni namaa, qalbiin namaa, arrabni namaa sadan kunni wal galuudha. Iimaana ka jedhamu kana. Fakkeenya rabbi tokkotti jedheetiin arrabaan dubbatee qalbiidhaan dhugoomsee qaamaan tokkochummaa rabbi agarsiisa. Sanirratti gadi dhaabatuudha. Wanti guddaan islaamummaa kana keessatti kana. Gadi dhaabannaan wanti rabbiin kenna subhaanahu wa ta'ala innal ladhiina qaaluu rabbuna Allahu thumma istaqaamuu tatanazzalu alayhimul malaa'ikatu allaa takhaafuu wa laa tahzanuu. Yeroo du'a isaaniillee nama rabbitti amane maleekaan gama isaanii gadi buuteetiin takkan gaddinaa, hinna hinaa, hirrifatinaa. Wa abshiruu biljannati allatii kuntum tuwa'aduun, jannata waadaa seensifamtanii waadaa isinii galameeni gammadaa jedhaniini. Maaliif kan argatan jennaan istiqaamaa waan qabaataniif gadi dhaabannaa. Rabbitti amananiitiin gadi dhaabatanii. Wanti guddaan kana. Namni islaamummaa kana keessatti amanuu qofaa miti akka amaneen gadi dhaabatu. Gadi dhaabatu ka jedhu kan hayyoonni maal faan hiikan? Tawhiida qabaatu jedhanii hiikan. Sirri. Tawhiidni yookaan tokkochummaan rabbii gadi dhaabannaa nama tokko waan ibsu keessaa tokko. Namni tokko rabbitti amane jedhaa, dalagaan isaa dalagaa shirkii ta'e gadi dhaabannaa hin qabu jechuudha. Rabbitti amane jedhaa arrabaan dalagaan inni dalagu dalagaa fofokkataa yoo ta'u ta'e gadi dhaabannaa hin qabu. Hollatee jira iimaanni isaa. Rabbiin iimaana kenna gadi nuuf haa dhaabu. Akkasii istiqaamaan yookaan gadi dhaabannaan islaamummaa keessatti iddoo guddaa qaba. Dalagaa nama tokkoo ka madaalu gadi dhaabannaa abbaa saniiti. Gadi dhaabannaan dhibbaa dhibbatti namni tokko gad dhaabatu dhabuu danda'a jiran hayyoonni. Garuu maal ta'uu qabaa? Qaaribuu wasaddiiduu jedhan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dhiheessaatiin achi dhiheessaa gadi dhaabatuudhaaf jecha ganama galgala yaalaa jedhani. Kanaaf moor dhiyeessineen moor gadi dhaabataa deemnaa jechuudha. Sababa kanaaf rabbiin kadhatuu qabnaa. Rabbiin qalbii keenya gad haa dhaabu. Qaama keenya islaamummaa irra gad haa dhaabu. Jenneetiin rabbii keenya sirriitti kadhatuu qabnaa. Kanaaf Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam du'aa cimaa tokko kadhataa turan yeroo isaaniititti.
maal jedhanii kadhatanii yaa muqallibal quluubi thabbit qalbii alaa diinika alaa xaacatika. Rabbii qalbii namaa olii gadi garagalchitu qalbii kiyya islaamummaa irratti, iimaan irratti, tokkochummaa kee irratti gadi naaf dhaabi jedhanii kadhatan. Rabbi gad nuuf haa dhaabu, Rabbi islaamummaa irra nu haa jiraachisu, dalagaadhaan illee nama irratti gadi dhaabateetiin jiraatu Rabbi nu haa taasisu. Hadiisni 21ffaan kana fakkaata. Inshallah itti fufna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.